انتين يا رهيبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ارجع قبل عبدو تيفن سيني مع الامبيمو كيسا سيناكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتين يا رهيبو 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 تولي يبلينا قوتاكا يرو مالي بالما مالي dhimma gabaabduu tokkittiidha obboleessa keenya tokkotu ijoollee Hincinniiti. Amboorraa kiiloomeetirii meeqa Tashaalee? Tashaalee Tarreessaa jedhama. Nuti gaa saahiba mana hidhaati. Saahibni mana hidhaa kun wal jabeessa. Isiniif simmoonuu jabeessaa jedhetanii waan gabaabduu tokkoon dhaammadhaafanii dhaamsin dhaammadhu kan jalqabaa baga majlisaa moggaaffannee gadi bu'uureffannee dhaabbanne amaanaa irratti jige kana warra baadhatu rabbi isaan taasisu isiniin jedha. Inni gabaabaan immoo isa kana booddeetti deebina garee wajjiniin jidduu kana maaliif baddee gaafiin inboksii baay'ee isaatoyyoo jira bilbilanna jalaa bade waanuma hunda fudhatee bilbilee bakka kanatti bu'ee hin beeku. Kanaafis hin jalaa badee hin badu amma booda immoo inshaallah. Mucaan isin duddubbee kootti agartan kun Tashaalee Tarreessaa jedhama. Waan ilmoon namaa hin taanetu irratti ta'e. Eenyuun irratti ta'e, abaluun irratti ta'e, garee kanaan irratti ta'e, garee sanaan irratti ta'e waan hin beeku hin qabu, waan beeynu hin qabnu, waan tokkollee waan haasofnus hin qabnu. Beeynus akkatti haasofnu hin qabnu, waan haasofnus immoo hin qabnu. Tashaalee Tarreessaa kun bara darbe kana keessa abbaan isaa rasaasaan du'anii, haati isaa rasaasaan du'anii, obboleettiin isaa rasaasaan duute, obboleessi isaa rasaasaan du'e. Tokkittii isaatii fi namicha tokko kan isa irraa fagaatan tokkittii isaa tafe. Eega rabbi isa kana nu hambise immoo inni kunis hin rukutame. Inni kunis rukutamee danda'ee hin deemu. Hincinniidha amma bakkuma inni itti jiruttanii na dhibaa. Bakkuma citteen dheedii Tashaalee Tarreessaa kana ijoolleen keenya illee baay'ee beeku. Ijoolleen jarrakkaa Haayiluu kitaabaa kun naannoo jaraati. Hin beekanii. Waa biraatii miti anamman danda'u bira dhaabbadheera. Maaloo akkasin naa gootan waan hin beeku. Miilli isaa irraa muramuurraa hambifanneerra. Miila silaa muramuu ture inni kun rukutamaadha luqqeettuu keessa isa sajjeetuudhaaf sibiilaan waraannaan miilli muramuurraa hafeera. Miilli muramuurraa osoo maal jennu sibiila keessa jira. Bilbila jidduudhaan itti bu'e. Meenatti hin bilbilinaa warri bilbilaa jirtanuu bilbilanatti hin bilbilinaa. Maaloo waraqaa eenyummaa keetii fidime. Anaa wajjiniin yeroo dheeraa wal beekna. Tashaalee Tarreessaa kana jiraataadha. Jiraataa magaalaati. Ta'abbataadha. Abbaa ilmaaniiti. Waraqaan eenyummaa isaa kunooti laa Hincinniidha. Dirree Hincinniiti. Tashaalee Tarreessaa jedhama. Waan dhaammachuu qabu innumti dhaammatu meenaa dhaggeeffadhaame. Tashaalee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan koo Tashaalee Tarreessaa jedhama. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirree Hincinniitti dhaladhe. Haati koo rasaasaan duute, abbaan koo rasaasaan duute, obboleettiin tokko qabuun duute. Anaaf fi ubbata musliimaa bukkeen koo dhaabatantu hafe. Anumaa jechuun danda'u alhamdulillah rabbi lubbuu kana baaseera. Kanaaf waan na gargaartaniif waan na bukkee dhaabattaniif. Adarashee intinii keettimi teessoo keettimi. Teessoon koo Aanaa Dirree Hincinniiti. Jechuuni amma keessaa bakka akkaawuntii kan kee itti madduuti akkaawuntii kee itti miti nama hedduudhaaf akkanatti uummanni keenya inuma gargaarrata. Miila isaatu jala badee jira. Akka inni hin cinne immoo doktoroonni Amboo baay'ee gargaaranii. Doktoronni Amboo Doktor Jalaal jedhama tokko nama Naqamteeti. Naqamteeti Doktor Jalaal Doktor Galaan Namarraa. Doktor Galaan Namarraa ulfaadhu galatoomi. Ergaan kee natti maa bahee Doktor Galaan Namarraa gargaarsa hedduu gargaareen amma humna isaatiin hogumaan waan danda'uun gargaareeraani. Tole adiraashaan isaa uffe
dhuguma uffee nama jechisiisa namni yeroo tokko itti haadha dhabuun hin ulfaata abbaa dhabuun bakka tokkotti maaliif lolatu diqqaa ganda isaanii irratti ta'e mana jireenyaa irratti magaalaa irratti gabaa guddaa irratti kana lolatu diqqoo irratti ta'e lolli kun ta'e kuni hin beekamu jarris quban qabanu akka ta'eefuu ta'e wama jara rukute hin beekanu jarri kun waan jara rukute hin beekanu wama jara rukute bakka akkaan samaayiidhaatti bu'u lafarraa namni itti dhukaasee fitu dhuman abbaan isaa obbo Tarreessaan ayyaluun haati isaa maaltu hafe obboleessi guyyaa tokkotti awwaallatee ka'ee inni immoo hin hafne bakka jirutti innis rukutame. Kun xiqqoo siin ulfaata miila isaa kana Oromiyaa Koopparatiivii irratti maaloo Oromiyaa Koopparatiivii irratti ayiluu kitaaba dhaggeeffadhu. Mucaan kun ijoollee kuttaayeeti. Afaaniin himu wayyaa. Ijji kan koon argu. Natti kuma kudhan. Tokko duwwaa yeroo afur jechuudha. Sagaltama. 85. 41. 87 Oromiyaa Koopparatiivii irratti qarshii takka hin gaani. Qarshii lama ila nama 2,000 na daawwataa jira. Nama yeroo tokkicha abbaa dhabe abbaan isaa abbaa kooti abbaa keeti. Namni inni hammaati xiqqoo yeroo tokkicha kana awwaaluun guyyaa tokkotti kana dhabuun hin hammaatti. Guyyaa tokkotti dhabe adde ayyaluun obbo Tarreessaan obboleettiin isaa obboleessi isaa guyyaa tokkotti dhabaman. Amma isa sana achi keessaa baafadhe jechuudha Incinni keessaa baafadheeni naannoo Ambootti galfadhe. Naannoo Ambootti amaatii isaa naannoo Ambootti galfadheen isa immoo wal dhaannadheen dadhabee maaloo biranaa dhaabbadhaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tashaalee Tarreessaa Rabbi si haa fayyisu. Amma yoo wanaaga hangama kootiin uummanni keessi bira jira kophaa keenya jirtu. Ayyee ganda keenya ammuma kanan isinitti dhaammadhaafanii isinitti dhufee amma gaanangalaa nagaatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.